kabajamtoota daawwattoota keenya ammoo oduu bal'inaaf isin qopheessineet keessumattuu dirree addabaabaayii masqalaatti kan nu geessu sagantaan Aftira daandirraa addabaabaayii masqalaatti guyyaa irraa gaggeeffamuuf qophiin barbaachisaa ta'u xumuramuu isaatti kan ibsame egaa ganama har'aas jiraattonni magaalaa Finfinnee dargaggoonni tololtoota akkasumas immoo qondaaltonni hojii bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka sagantichi itti raawwatamu qulqulleessaniiru dhimma kanaaf kan biroo irratti odeeffannoo bal'aa nu kennuuf toora irratti kan argamu Oliyaad Ahmed Aji odeeffannoo dabalataa nu kennuuf toora irratti jira akkuma jalqaba jedhe kanaaf Oliyaad itti fufuu dandeessa. Sagantaan guddichi Aftira daandiirraa sadaffaan jechuudha akka biyya keenyaatti inni sadaffaani guyyaa har'aati kan inni gaggeeffamaa jechuudha addabaabaayii masqalaatti gaa akkuma argaa jirtani kan inni gaggeeffamaa jiru sa'aatii 12 irraa lulluqii yeroo san bal'inaan immoo isin biraan kan ginnu ta'uu garuu gaa akkuma beekamu sagantaan kun gaa yeroo sadaffaadhaaf guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru gaa ganamarraa jalqabanii gaa hawaasni magaalaa Finfinnee aangawoota wajjin bifa adda ta'een kan isaan qulqulleessaa turan jechuudha magaalaan qulqulluuftee hawaasni magaalicha ammoo jechuudha hundi isaaniitu gara addabaabaayii kanaatti kan isaan dhufaa jiran jechuudha kamalees gaa sa'aatii ammaa kanarraa immoo asrii salaatee hawaasni magaalaa Finfinnee hedduun isaan gara magaalichaatti dhufaatti kan inni jiru jechuudha daandiiwwan gara addabaabaayii masqalaatti geessan hundi isaaniitu gaa guyyaa har'aa jechuudha sa'aatii laaqanaarraa jalqabee hundi isaaniitu cufamaniiti kan isaan jiran jechuudha bifuma kanaan gaa hawaasni immoo rakkoo tokko malee rakkoo nageenyaa tokko malee gara addabaabaayii kanaatti dhufaatti kan inni jiru jechuudha akkuma beekamu gaa iftirri keenya lammiilee hongiidhaan miidhaman gargaaruudhaaf akka kaayeffateedha kaayyoo isaati irratti kan isaan gaan jechuudha dhimma kanarratti immoo bal'inaan gaa na biraan gahuudhaaf keessumaa tokko of biraa qaba gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsina assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu mee maqaa keessanirraa jalqaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maqaan kan koo Gazaalee Abbaa Firaa Abbaa Malkaan jedhama mana marii olaanaa dhimmoota islaamaa magaalaa Finfinnee bulchiinsaa fi faayinaansii irraan dhufe. Dhimmi har'aa nuyi fi walitti fide maali har'ame? Akkuma beekamu uummanni islaamaa ji'a ramadaanaa qabee keessa jira keessattuu har'a guyyaa 17ffaa irratti argamna har'a guyyaa 17ffaa ramadaana 17ffaa wanna adda isa godhu sagantaa guddaa tarasitti qophaa'ee dhaadannoon isaas iftaara keenya lammiilee keenyaaf waan jedhudha tokkoffaan isa kana lammaffaa immoo uummanni islaamaa biyya kana keessatti maal akka fakkaatu addunyaa biraatiifis akka mul'atudha caalmaatti immoo biyya kana keessattis uummanni kun waliin deemuu tokkummaa isaa waliin jiraachuu sagantaalee hawaasummaatiif kan amantaa waliin qooddachuu kan barsiisuu fi akkasuma keessa dabree lammiilee keenya hongeedhaan rukutamanii naannoo garagaraa irratti sababa garagaraatiin kaan hongeedhaan kaan sababa lolaatiin beelaaf saaxilamanii bakka garagaraa jiran manni marii keenya asiin duras gargaaraa ture ji'uma kana keessa gara maallaqa miliyoona 20 walitti qabee gargaarsarra ture torban tokko magaalaadhaan ala turre har'as manni marii waliigalaa dhimmoota islaamaa magaalaa Finfinnee sagantaa kana isatu qopheesse sagantichis iftaara keenya lammiilee keenyaaf kan jedhu har'a addabaabaayii warraaqsaa yookiin masqala addabaabaayii jedhamee kan waamamaa ture achirra jira sagantaan haala gaariidhaan bifa kanaan deemsarra jira kanaaf asitti argamna. Mee keessattuu hawaasummaa cimsuu keessatti hawaasni keenya waggaatti yeroo muraasa kan isaan wal argan jechuudha haa ta'u garuu dhimmoota hawaasummaadhaan hawaasa akkatti walitti fidu kan ganama fakkeenyaaf yoo fudhanne jechuudha hawaasni amantiidhaan saalaan yookaan immoo wantoota garagaraa osoo waliin qoqqoodin guddoo kana dhufeetiin kan qulqulleesse jechuudha. Kun immoo hawaasummaa cimsuu keessatti gahee akkamii qaba jettu? Walumaa galatti sagantaan gugurdaan akkanaa hordoftoota amantichaatiifis ta'ee biyyaafis ta'ee akka idil addunyaatti biyyattii mul'isuufis ta'ee hawaasa biyya kana keessa jiru kan muslima ta'es kan musliman ta'in jidduuttis immoo gabba'anii bifa kanaan haala nagaa ta'een dirree ofii irratti biyya ofii irratti mirga ofiis kan dur yeroo baay'ee of duuba deebi'aa ture har'a bifa kanaan bahanii namni hunduu biyyattii kanarratti wal qixxaa'ee walii wajjin kabajee dhaabatee jidduu hawaasa muslimaattis jidduu amantaalee biraatiif sablammoota biraattis hiika guddaa qaba kanarraa dirree kanarratti argamu hunduma wal keessa jira hawaasni hunduu gammachuudhaan bahee as jira hunduu haala nama gammachiisuun walitti hidhamiinsaa fi haala hariiroo jidduu hawaasichaa jiru walitti hidheen haala gammachuu tokkotu asirraa dhagahama ganamarraa qabnees wanni nu
argaa turre gargaarsi sagantaa kanaaf godhamaa ture daandii irra dhufnerraa qabee mallattoon guyyaa har'aa kun bifa gaariidhaan mul'ata. Biyya kana keessa wal jaalala waliin jireenyi waan tokko qabu waliin kabajuun haala gaariitu akka waliin mul'atutu mul'ata. Walumaa galatti ganamarraa qabee isaan eega baree sagantuma kana geggeessuu fi sagantaa kana kallattii qabsiisuu irra jira. Wanni an argaa ture hunduu waan nama gammachiisuudha. Uummanni keenyas baga gammaddan baga guyyaa kanas geessan baga sagantaa kanas haala milkaa'ee haala gammachuu kanaan argitan jechuun barbaada. Egaa daagi akkuma dhagaa turte jechuudha. Dhagaa dhimmi isaa bal'inaan immoo salaata magriibaa booda waan jibba daawwattoota keenya biraan kan ga'u ta'a. Ammaaf garuu hawaasni bal'inaan akkuma daawwachaa jiru gara iddoo adabaabayii masqalaa kanaatti kan isaan dhufaa jiran jechuudha. Bal'ina isaa immoo sa'aatii keenya daqiiqaa booda walitti deema. Ammaaf garuu